Yoyya. Arri muddee 17 bara 2017 godina Ilubaaboor aanaa Allee ganda Agaloo bakka buufata biqilaa shaayeen itti dhaabbatu buufata haaraa hundeessine dhaabbii biqilaa baala shaayee bara 2017 yeroo poolitaniin guutamudha biyyoon guutamudha. Asitti kan argaa jirtanu barattoota mana barumsaa Abdii Borii Agalootii fi barsiisota isaaniidha. Barattoota isaaniitii fi orienteeshinii gahaa kennanii fi barsiisaa Fiqiraalem Mokonnonii fi barsiisaa Maabiraatee Kabbadee ijoollee isaanii eegalchiisaa jiru. Egaa humnoota walootiin har'a guyyaa har'a hirmaannaa uummataa fi hirmaannaa barattoota mana barumsaa Abdii Borii Agalootiin poolitaniin guutamaa jira. Egaa kan karoorsine hin hojjenna, kan jalqabne hin xumurra waan ta'eef shaayeen dinagdee Oromoo in jijjiira, darbees dinagdee biyya keenyaa ni jijjiira. Badhaadhina sadarkaa maatii fi sadarkaa biyyaatti jirru immoo ni milkeessa jennee hojii biqilaa baala shaayee dhaabuu darbees sanyii isaa qopheessuu buufata biqilaa adda addaa hundeessinee hirmaannaa uummataatiin hojjechuu erga jalqabne bulleerra. Guyyaa har'aa kana immoo bifa kanaan viidiyoo gabaabaa kana akka daawwattanu isiniin jecha. Egaa seenaa keessatti shaayeen gara biyya keenya yeroo galu jaarraa 19ffaa keessa nama biyya Hind nama Dajjaan Majiin jedhamuun godina Ilubaaboor aanaa Allee ganda Agalootti kan hin dhufee dhaabbate. Egaa yeroo ammaa kana warshaan guddaan akka Afrikaatti beekamaa ta'eef sadarkaa Itoophiyaatti illee warshaa guddaa jedhamu warshaa Gumaroo godina Ilubaaboor aanaa Allee keessatti argamudha. Egaa warshaan kun kan inni babal'atee ganda Agalootti shaayee dhaabamee dhugamaa ture irraa kan ka'edha. Yeroo har'aa immoo ganda seena qabeessa kana biqilaa baala shaayee gara biyya Itoophiyaattis ta'e gara Oromiyaatti darbee gara godina keenyaatti madaqsuudhaan beekamtu ganda Agaloo keessatti yeroo dhaabamu seenaan irra deebiidhaan kan barraa'e ta'uusaa hordoftoonni viidiyoo kana akka hubattan barbaada. Egaa viidiyoo gaggabaabaadhaan nan deebi'a. Akkuma jaallee Shimallis Abdiisaa jedhan kan eegallee nu xumurra kan karoorsine siin hojjenna. Oromiyaa ni ijaarra, gaafa Afrikaa ni tasgabbeessina, Itoophiyaa ni tumna. Waaqayyo nu gargaara. Nagaan ola.